kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dabre keessatti tarkaanfii mootummaan Ingiliz uummata Filisxeen irratti fudhataa ture waliin ilaallee jirra. Eega hiriirri alburaaq godhameen booda lammiileen Filisxeen 3 yeroo duraatiif mootummaa Ingiliziitiin ajjeefaman. Kana hordofee mootummaan Ingiliz humna isaa jabeeffatee iddoo garagaraatti tarkaanfii isaa cimse. Uummanni Filisxeenis mormii isaa kallattii hedduun dhageessisuu itti fufe. Haa ta'u malee weerartoonni Yahudaa sagalee uummata Filisxeen dhaga'uudhaaf fedhii takkallee hin qaban. Inumaa humna isaanii jabeeffataa ummata dachiisan irra jiraataa ture afaan qawweetiin bulchuu itti fufan. Dabalataanis Yahudoota Awurooppaa keessaa buqqisaa weerartoonni abbaan biyyaa immoo baqataa ta'ee akka jiraatu murteessan. Kanuma hordofee uummanni Filisxiin fincila jalqabe. Magaalota garagaraa keessatti mormiin jabaatee itti fufe. Deebisaan Ingiliz garuu hamaa ture. Manneen Filisxeenotaa diigaa lammiilee Filisxeen ammoo hiraarsuu itti fufuu isaa ilaallee qophii dabre xumurre. Arras bakkuma kanarraa duratti deemnaa nu waliin tura. Filisxiin kutaa 5ffaa. warraaqsa bara 1936 hordofee hoogganaa zaayonizimii yeroo sanii kan ta'e David Ben-Gurion yaada tokko mootummaa Ingiliziitiif dhiyeesse. Yaadni isaa kunis lammiileen Filisxeen kan dachii isaanii irraa buqqa'an lafa yeroo san Transjordaan jedhamtu geeffamanii haa qubsiifaman jedha. Komishinarri Ingiliziitis yaadni kun yaada gaariidha jedhee fudhate. Arraan tanas lammiileen Filisxeen hedduun isaanii bakka kanatti argamu. Lafti kun yeroo ammaa Joordaan yookaan Urduun jedhamuun beekaman. Warraaqsi bara 1936tti guutuu uummata Filisxeeniitiin godhame miidhaa guddaa uummata Filisxeen irraan gahee jiran. Warraaqsa ji'a ja'aaf ture kanaan lammiileen Filisxeen kan 200tti dhiyaatan ajjeefamanii jiran. Kanneen 800 ol ta'an ammoo ni madaayan. Yeroo uummanni Filisxeen haala kanaan humna meeshaa waraanaa hidhatee waliin wal falmaa jirutti hooggantoonni Arabaa garuu gargaarsa takkallee isaaniif hin goone. Inumaa uummata Filisxeeniitti garagaluun mormii keessan addaan kutaa jedhanii dirqamsiisan. Hoogganaa Yaman kan ture Maalik Abdullah murtee hooggantoonni Arabaa irra gahan akkana jechuun barreesse. Hiriyyaan teenya Ingiliz rakkoo kana karaa nagayaatiin furuuf yaadaa waan jirtuuf mormii keessan dhaabuu qabdan jedhee xalayaa mallatteessee hooggantoota Filisxeenitti erge. Hooggantoonni Filisxeenis dhaamsa hooggantoota Arabaa irraa dhufe fudhatanii komishinara Ingiliz waliin mari'atuudhaaf walii galan. Mariin eega godhamee booda komishinarri Ingiliz murtee tokko irra gahe. Sunis dachii Filisxeen bakka lamatti qooduudha. Akka murtee kanaatti dachiin takka irra sadaffaa ta'u lafa uummata Filisxeen irraa muramee Yahudootaaf kennama. Uummanni Arabaa immoo lafa hafte tan 2 irra sadaffaa taatu fudhata. Magaalaa qarqara bishaanii irratti argamtu Jafaa irraa kaasee haga magaalaa Al-Quds dachiin jiru garuu harkuma mootummaa Ingiliz turan. Dabalataanis Filisxeenoonni dachii Yahudootaaf kennamte irra jiraatan lafa san irraa humnaanis ta'u buqqifamaa gara dachii Arabaa geeffamu. Murteen kun ifaan kan labsame yoo ta'u falmii guddaas mudatee ture. Uummanni Yahudaa Awurooppaa irraa dhufe garuu lafa uummata biraa humnaan saamee jiraatu isaatiin gammachuu guddaa keessa seene. Lafa namaa hoodhoo fudhadhu jedhanii bilaash isaaf kennan. Kanaaf gammachuun isaanii haalaan guddaa ta'e. Mormiin uummata Filisxeen murtee kana boodas hin dhaabbanne. Mootummaan Ingiliziitis humna isaa jabeeffataa uummata Filisxeen dararuu itti fufe. Lammiileen Filisxeen 1,000 ol ta'anis ni ajjeefaman. Walitti bu'iinsa mormii kanarratti uumameen loltoota Ingiliz 37 fi Yahudoota 69tu du'e. Kanuma hordofee bara 1937 mootummaan Ingiliz seera yeroo muddamsaa labsuun bulchiinsa Al-Qudsii kan muftii Haaj Amiin Al-Husseiniin hoogganamu diide. Bakka san sirna bulchiinsa waraanaa Maarshaal Law hundeesse. Miseensonni bulchiinsa muftii Haaj Amiin Al-Husseinii keessa turan biyya irraa godaanuun dirqama itti ta'e. Isaan irraa namni 5 gara biyya Siishals jedhamtu geeffaman. Siishals yeroo sanitti kolonii Ingiliz jalatti argamti. Namoonni 5 garas geeffaman keessaa tokko Hussein Al-Khalidii jedhama. Inni yeroo sanitti kantiibaa magaalaa Al-Qudsiiti. Hussein Al-Khalidii eega gara Siishals baqateen booda barreeffamoota tarkaanfii mootummaa Ingiliz balaaleeffatuu fi hammeenya isaanii ibsu barreessuu jalqabe. Kana booda muftii Haaj Amiin Al-Husseinii dabalatee miseensonni hooggansa isaa jala turan hedduun isaanii
dachii Falastiin gadi dhiisuun gara Lubnaan baqatan. Yeroo kanatti hooggantoonni uummata Falastiin guutumaan guututti biyyarraa ari'aman jechuudha. Kitaaba mana barumsaatti ijoollee Falastiin barsiisuuf tajaajilan hedduun maxxanfamanii turan. Kitaabni waa'ee dachii lafa Falastiin barsiisu daangaa biyya Falastiin, Masr, Transjordaan, takkaa Urduun, Suuriyaa, Lubnaanii fi galaana Meeditiraaniyaaniiti jedhama. Haalli kun hundi garuu waggootatti aanan 10 keessatti guutumaan guututti jijjiirame. Inshaallah qabxii kanaaf duratti itti deebina. Hooggansi uummata Falastiin bakka takkatti walitti qabee bulchuu jiraatuu baatus ummanni kaka'umsuma ofiitiin qabsoo isaa jabeessee itti fufe. Qabsoo kana dhabamsiisuuf ammoo mootummaan Ingiliz loltoota dabalataa gara dachii Falastiin geesse. Ingiliz loltoota jajjabaaniin qaba jettee itti abdattu keessaa warra ciccimoo ta'an gara dachii Falastiin ergite. Jeneraalota jajjabaa waraana addunyaa tokkoffaa irratti hirmaatanii injifannoo guddaa gonfatanis garas bobbaafte. Loltoonni Ingiliz lammiilee Falastiin bakka hundatti sakatta'uudhaan meeshaa waraanaa irraa hiikuu jalqaban. Akka tasaa ta'ee rasaasa tokko mana tokko keessatti yoo argan mana san guutumaan guututti barbadeessan. Yoo shakkiin jiraate ammoo namoota ukkaamsanii hidhan. manguddoo mudannoo barasanii arge tokko waan isa mudate akkanatti ibse. yeroo iidaati nuti uffata keenya uffannee gara dirree salaataa imala jalqabne. osoo nuti deemaa jirru xiyyaarri mootummaa Ingiliz dhufee nurra maruu jalqabe. waraanni lafootis dhufee nuun marse. kana booda suuqii fi manneen naannoo san jiru baranii meeshaa waraanaatiin nu dhiibaa gara suuqii sanii ol nu galchan. achi boollee nuun hayyamamu. manni san bishaanis ta'ee waan nu barbaachisu tokko illee hin qabu. osoo fincaan nu qabellee hayyaman argannu. carraan qabnu ifirratti fincaanudha. mootummaan Ingiliz bakka uummata Filisxeenitti ukkaamsu yookaan concentration camp hedduu hundeessee lammiilee Filisxeen achitti guuraa ture. dararaa fi hiraariin uummata Filisxeen irra ga'us daran hammaate. namoonni hedduun gaafiidhaan malitti hidhamu. himannaa takkaa fi murtee malee yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa eega turaniin booda hidhaarraa hiikamu. ajjeechaanis haaluma saniin itti fufe. artistoonni Filisxeenis waan isaan mudataa jiru mala garagaraa fayyadamuun ibsaa turan. mootummaan Ingiliz uummata Filisxeen irraa hidhannoo hiikaa ture. haa ta'u malee faallaa saniitiin milishaawwan Yahudaa kan qubsuma seeraan alaa akka eeganiif hundeeffamaniif ammoo leenjii addaa kennaa meeshaa waraanaatis hidhachiisaa ture. waraanni leenjii fi hidhannoo addaa argate kunis bara 1938tti humna isaa jabeeffatee qubsuma Yahudootaa eeguu bira dabree lammiilee Filisxeen irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabe. magaalaa Haifaa fi Alquds keessatti bakka namoonni nagayaa qubatanitti boombii awwaaluudhaan namoota nagayaa hedduu galaafatan. Filisxeenoonni 68 ta'anis dhohiinsoota kanaan guyyaa 3 keessatti ajjeefaman. shororkeessitoonni kunniin gabaa fi buufataalee konkolaataa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa kana raawwatan. hubadhaa kan isaan hidhachiisu Ingiliz kan leenjii isaaniif kennuus mootummaa Ingiliziiti. roorroo fi dararaan hammaannaan bara 1938 kanatti warraaqsi uummata Filisxeen haalaan jabaate. ummanni bakka adda addaatti hoogganaa garagaraa filachuun warraaqsa isaa cimsee itti fufe. hundi isaanii daandii Izaddiin Alqassaam saaqeerra deemuu filatanii jiran. akka hooggansaatti ammoo namoonni filamanii jiran. fakkeenyaaf naannoo Janiin jedhamu Farhaan Al-Sa'aadiitu hooggana. Muhammad Salaa Al-Ahmad ammoo naannoo Naabluus hoogganaa ture. Muhammad Salaa Al-Ahmad lola bara 1938 godhameen waraana mootummaa Ingiliziitiin ajjeefame. isatti aanuun Abdul Fattah Mustafaa aangoo fudhatee naannoo Naabluus qajeelchuu itti fufe. warraaqsa magaalaa Al-Quds ammoo Abdul Qaadir Al-Huseyniitu hooggana. jaafaatti ammoo Hassan Salaamaatu dursam.
Abdurrahim Alhaaj Muhammad ammoo hoogganaa waliigala warraaqsa Filisxeen ta'uun qabsoo ummanni kun godhu hoogganaa ture. Hooggantoonni kunniin suuta tokkummaa uumaa weerara mootummaa Ingiliz irraa isaan irratti godhamuu fi godaansa ummanni Yahudaa godhu hamma murtaa'een dura dhaabbachuu danda'anii jiran. Mootummaan Ingiliz kannaa fi wantoota garagaraatiin sossobaa Abdurrahim qabsoo kana akka dhaabu gaafatee ture. Garuu hin milkoofne. Abdurrahim haga humna isaatiin lammiilee Filisxeen qindeessuudhaan qabsoo isaa itti fufuu murteesse. Qabsoon kun hagee isaa imala laatam. Inshallah qabxiilee afan qophiitti aantu keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota daawwattoota TV Nuur Al-Hudaa. Sagantaalee keenya qulqullina bareedaadhaan daawwachuudhaaf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Subscribe gochuuf gama jalaa dhuftanii mallattoo diimtuu tana tuqxan. Wayitatuu ixan halluun diimaan kun gama daalachaatti jijjiirama. Itti aansuudhaan immoo mallattoo bilbilaa tan gama mirgaa jirtu tana tuqxan. Yaadachiisni yeroo hundaa isiniif dhufa jechuudha. Nuur Al-Hudaa soora qalbii muslimaa. Hordoftoota TV Nuur Al-Hudaa seenaa Filisxeen yeroo dabre isiniif dhiyeessine keessatti cunqursaan uummata Filisxeen irra gahaa jiru daran hammaachuu isaa ilaallee jirra. Mootummaan Ingiliz kaayyoo zaayonistootaa bakkaan ga'uudhaaf mudhii isii jabeeffattee jirti. Lafa uummata Filisxeenis humnaan saamaa Awurooppaarraa immoo Yahudoota fidaa qubsiisuu itti fufte. Inumaa hudachii Filisxeen bakka sadiitti adda qooduun tokko sadaffaa zaayonistootaaf kennitee jirti. Murtee kana hordofee ummanni Filisxeen mormii isaa daran jabeessinaan jeneraalota ciccimoo qabdu hunda gara Filisxeen bobbaasuun sochii ummata Filisxeen ukkaamsuu itti fufte. Hooggantoota Filisxeenis biyya ariitee baqattoota isaan goote. Yahudoonni ilaalcha zaayonizimii tarkaanfachiisan ammoo gargaarsa meeshaa waraanaa Ingiliz irraa argataniin boombii garagaraa ummata Filisxeen irratti dhoosuu jalqaban. Lubbuu namoota hedduutis ni galaafatan. Ummanni Filisxeenis dararaan itti hammaannaan qabsoo hidhannoo Izaddiin Al-Qassaam karaa godhe filatanii warraaqsa jalqaban. Warraaqsa kana ammoo mootummaan Ingiliz maallaqaan sossobaa dhaabsisuudhaaf hoogganaa warraaqsichaa kan ta'e Abdurrahim gaafatuu isii isiniif dhiyeessinee qophii dabre golobne. Inshallah har'as mudannoo kana booda jiru isiniif dhiyeessinaa. Nu waliin tura. فلسطين قطاع جافا. mootummaan Ingiliz Abdurrahim warraaqsa akka dhaabu sossobduu similkoyne. Kanaafuu Abdurrahim irratti tarkaanfii fudhatuu murteessite. Haala kanaan manni jireenyaa Abdurrahim guutumaan guututti akka barbadaa'u godhame. Guyyaa muraasa boodas waraanni mootummaa Ingiliz Abdurrahimin ganda baadiyyaa tokko keessatti marsuudhaan ajjeesan. Abdurrahim abbaa ijoollee afurii ture. Mootummaan Ingiliz kana booda hooggantoota hafan kanneen biroo adamsuu itti fufe. Haala kanaan bara 1938 hanga 39tti hooggantoota fi lammiilee Filisxeen hedduu hidhan. Namoota hidhaman mana murtiitti dhiheessuudhaan du'aan akka adabaman godhame. Lammiileen 112 ta'anis ni ajjeefaman. Isaan keessaa tokko Farahaan Al-Saadiiti. Farahaan hoogganaa warraaqsaa kan naannoo Janiin ture. Mootummaan Ingiliz hammeenya isaa irraa kan ka'e manguddoo umurii 80 Farahaan Al-Saadii ji'a Ramadaanaa keessa ajjeese. Waraanni Ingiliz namoota warraaqsa uummata Filisxeen hoogganan jedhee yaadu cufam maqaa isaanii tarreessuudhaan karaa danda'ame hundaan ajjeesaa ture. Fakkeenyaaf hoogganaa amantii Kaatolikii kan ta'e nama Haajaa jedhamu ummanni Filisxeen akka gootaatti isa ilaala. Ingiliz garuu warra jeequmsa babal'isuu keessatti isa galmeessite. Guyyaa tokko namichi Haajaa jedhamu kun osoo gara magaalaa Haayifaa imalaa jiruu balaa konkolaataa itti yaadamee qindaa'een ajjeefame. Ingiliz kana boodas tarkaanfii isii hin dhiifne.
jumlaadhaan ummata Filisxeen dararuu itti fufte. Ummata Filisxeen jalaa ooyiruu midhaanii ibiddaan gubde. Dabalataanis namoota shakkitu hunda walitti qabuudhaan miila qullaa ibiddarra oofte. Mana jalaa diide. Yeroo oowwii akkaan hammaatu ammoo bishaan akka hin arganne isaan goote. Tarkaanfiin Ingiliz kun hamilee ummata Filisxeen hamma murtaa'eenis ta'u miidhuun isaa hin oolamne. Qaamni isaaniitiis hanqina soorataa fi dararaa isaan irra gahuun waan laafeef qabsoo hidhannoo isaanii haala gaariin itti fufuu hin dandeenye. Mootummaan Ingilizii fi Yahudoonni mala biraatis fayyadamanii jiran. Yahudoota afaan Arabaa dubbatanii fi gantoota maallaqaaf jecha ummata isaanii gurguran walitti qabanii gareewwan warraaqsaa keessa akka seenan godhan. Namoonni kunneen ummata Filisxeeniif waan quuqaman fakkaatanii sochii garagaraa hedduu godhanii jiran. Ummanni Filisxeenis dhugaasee isaan waliin imalaa ture. Haa ta'u malee namoonni kunneen adeemsa ummanni Filisxeen godhaa jiru takka takkaan hordofaa gara mootummaa Ingilizii fi Zaayonistootaa dhaamsa dabarsan. Haala kanaan hooggantoonni warraaqsaa hedduun isaanii qabamanii ajjeefaman. Warraaqsi ummata Filisxeen bara 1936 jalqabees shira keessaanitti xaxame kanaan laaffatee bara 1939 bittinnaa'e. Yeroo warraaqsaa waggaa 3 ture kanaan lammiileen Filisxeen 5,000 ta'an ajjeefamaniiru. Kanneen 14,000 ta'an ammoo madaa'aniiru. Loltoonni Ingiliz 100 ta'anii fi Yahudoonni haga 400 yeroo warraaqsaa kanatti du'aniiru. Akka galmeen seenaa mul'isutti yeroo warraaqsaa kanatti ummata Filisxeen qabsoo warraaqsaa kanarratti hirmaatan keessaa gariin isaanii ajjeefamanii jiran. Takkaa'umaniidhaa jiran. Gariin immoo madaa'anii gariin biyyaa ari'amanii jiran. Sababa kanaaf qaamni warraaqsa ummata Filisxeen utubee bakka takkatti walitti qabee duratti deemsisuu akka dhabamu taasifame. Hooggantoonni Filisxeen biyyarraa baqatanis ummata biyya keessa jiru waliin wal qunnamtii takka akka hin goone godhaman. Haala kanaan Yahudoonnii fi mootummaan Ingiliz dalagaa isaanii rakkoo takkaan malee itti fufuudhaaf carraa argatan. Eega warraaqsi ummata Filisxeen dhaabbateen boodam bara 1939tti mootummaan Ingiliz ammaas dachii Filisxeenootaa Yahudootaaf qooduuf walgayii tokko yaame. Walgayiin kun magaalaa Laandan keessatti qophaa'e. Bakka bu'oonni Filisxeen namootuma dhuunfaa biyya Masr, Yaman, Iraaqii fi Urduun irraa dhufaniin kan deeggaraman yoo ta'u, bakka bu'oonni Yahudaa kanneen akka Deevid Ben-Guriyoonii fi Weizmaan garuu dureeyyoota Yahudaa guutuu addunyaa irra jiraniin deeggaraman. Walgayiin 7 godhame kun osoo hin milkaa'in addaan gale. Walgayii kana booda waraanni addunyaa lammaffaatis ni jalqabe. Mootummaan Ingiliz humna waraana isii daran jabeessuudhaaf milishoota Yahudaa walitti qabuudhaan leenjii isaaniif kennite. Milishoonni kunneenis mootummaa Yahudaa xumura waraana addunyaa lammaffaatiin booda ijaarameef humna waraanaa ta'aniiru. Milishoonni Yahudaa kan leenjii garagaraa argatan kunneen waraana Ingiliz keessatti sadarkaa guddaa irra gahuu danda'anii jiru. Muuxannoon isaan waraana kanarraa argatanis waraana ummata Filisxeen wajjin godhuuf deemaniif gargaarsa guddaa isaaniif ta'e. Meeshaan isaan hin beekne hin jiru. Xayyaararraa kaasee hanga meeshaa waraanaa xixiqqoo fayyadamuu ni danda'u. Ummanni Filisxeen garuu carraa kana hin arganne. Yeroo waraanni addunyaa lammaffaa daran hammaataa deemetti hooggantoonni Yahudaa Filisxeen keessa jiran ammoo dalagaa tokko jalqaban. Innis odeeffannoo gandoota Filisxeen cufa guuruudha. Odeeffannoon kun qabeenya gandi sun qabdu dureeyyiin hangam ganda san keessa akka jiran muka gosa akkamiitu ganda san keessatti biqila walumaa galatti odeeffannoon barbaachisaa ta'e tokkollee osoo nafiin walitti qabamee jira. Kunis if dura ganda san to'achuudhaaf isaan gargaaree jira. Yoo gandi sun waan gaarii qabaate ni to'atu. Yoo faayidaa hin qabaanne garuu humna ittiin fixan. Walgahii bara 1939 magaalaa Laandanitti godhamee bu'aa tokko malee adda bittinnaa'ee hordofee mootummaan Ingiliz jijjiirama tokko agarsiisee ture. Innis baqattoota Yahudaa gara Filisxeen oofuun xiqqeessuudha. Murtee kana garuu Zaayonistoonni hin fudhanne. Kanaafuu mormii mootummaa Ingiliz irratti qaban ibsachuu jalqaban. Bara 1940tti dooniin takka namoota feetee Awurooppaa irraa gara Filisxeen imalte. Ingiliz murtee baqattoota hir'isuu jedhu dalagaa irra oolchuudhaaf doonii Filisxeen geesse tanarraa namni akka hin buune gootee namoota weerara naazii dheessuun dhufan kanneen gara biyya Mooriishiyas geessuun qubsiisuu yaadde. Garee milishaa kan Haganaa jedhamu murtee kana fudhatu waan hin barbaanneef doonii san irratti boombii hidhe. Dhohiinsa boombii mudate kanaanis Yahudoonni 260 ta'an ni ajjeefaman. Kana booda Yahudoonni mootummaa Ingilizitti garagalanii sochii guddaa jalqaban.
sochiin Yahudootaa kunis to'annaa mootummaa Ingilizii ol tahaa dhufe. Osuma haala kanaan jiranii bara 1942tti miseensonni Zaayonistii biyya Ameerikaa magaalaa New York keessatti walgahii guddaa tokko gaggeessan. Walgahiin kunis Ingiliz kaayyoo biyya Yahudootaa hundeessuudhaa dalagaa irra oolchuu waan hin dandeenyeef Ameerikaan karoora kana bakkaan ga'uuf nu gargaaruu qabdi kan jedhu ture. Walgahii kanarratti matootiin Yahudaa Deevid Ben-Guriyoonii fi Chaim Weizmann hirmaatanii jiran. Walgahiin kunis bakka bu'oota mootummaa Ameerikaa amansiisuudhaaf qophaa'e. Mootummaan Ameerikaa kaayyoo biyya Yahudootaa hundeessuu galmaan gahuudhaaf hojjetamu kana tole jettee qeebaltii laata? Ingiliz hoo kana booda maaltu isii mudata? Inshaallah qabxiiwwan kanneen sagantaa itti aantu keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kabajamtoota daawwattoota TV Nuural Hudaa sagantaalee keenya qulqullina bareedaadhaan daawwachuudhaaf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Subscribe gochuuf gama jalaa dhuftanii mallattoo diimtuu tana tuqxan. Wayita tuqxan halluun diimaan kun gama daalachaatti jijjiirama. Itti aansuudhaan immoo mallattoo bilbilaa tan gama mirgaa jirtu tana tuqxan. Yaadachiisni yeroo hundaa isiniif dhufa jechuudha. Nuural Hudaa soora qalbii muslimaa.